Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota badhaasa moobaayiltiif jira jirtu salaamtaan teenyaa fi yookaan tan qilleensarraa tan waliif qabnu hedduma isin jettanitti dhiwee isin adakabu arras barnoota adda qabadde isin dhufe barnoota bareedaa haalaan barbaachisu barnoonni kun hedduuddas isin jaajeetiin egaa barnoonni kun waan addaa techuu hedduu itti gammaddu jeetii yaada. Maali barnoonni kun maali dhiiroo jettanii khayyaaddaa turtaniif barnoonni kun isiniif himaa jechuudha. Akkaataa yookaan suuruma keenya qofa kaane yookaan ufriin meeqa inni nama gaafachuu naftee jechuudha. Yookaan tiyyoo ufriin tiyyoo meeqa itti nama gaafattu jechuudha. Yookaan dagatti taates suuraa tii qofa of kaasuudhaan ufrii ta'e hanga taate beekuu dandeessaa jechuudha. Fuula kee qofa cheeggoote yookaan suuraa hanga fuula keetii qofa ka'uudhaan ufriitti hanga taate seefimuu ni danda'a jechuudha. Appilikeeshinii addaati hedduun itti gammadee isinillee hedduu itti gammaddan jeetii yaada. Appilikeeshinii addaati fakkeenyaaf akkanumatti suuraa keessan kaatanii erga suuraa keessan kaatanii booda raayitii irratti dhooytanii jechuudha. Yeroo suuraa kaatan san irratti raayitii dhooytan akka ajaa'ibaatti isiniif mul'isa jechuudha. Kanaaf wanti kun waan addaati itti fayyadamaa isiniin jira. Kanaaf isinii agarsiisuuf fakkeenyaaf isa kanuma as gubbaa jiru kana jechuudha. Check my age kan jedhu. Check my age kan jedhu as gubbaa mataa gararee jiru kana jechuudha. Iddoo sanatti isiniif itti qabeessa agarsiisa. Xiyyaa yeroon isiniif itti qabu sirriitti isinii mul'achaa jira. Wanoo xiyyaa isiniif itti qabeessa kana jechuudha. Xiyyaa karaan isiniif itti qabu kana. Isa kana akkamitti beekuu dandeenya yookaan akkamitti check godhuu dandeenya kan jettaniif jala seennee waliin ilaallu. Kunoo irratti dhooyne akkanatti dabartaa jechuudha. Eessaa gabbuufannaa akkamitti gabbuufannaa kan jettaniif isin agarsiisa rakkoon qabu jechuudha. Akkuma asirratti yookaan fakkii isaa isin agarsiisa seensa irratti kunoo asirratti argaa jirtanii yeetii yaada jechuudha. Kanaaf bifti isin argaa jirtan maali yookaan karaa fuula mormaa ol qofa fuudhee kunoo akkuma argaa jirtan mormaa ol qofa fuudhee hanga yookaan ufrii teessan beekuu dandeessanii kunoo asirratti isiniif mul'isa jechuudha. Asirratti isinii mul'isa iddoon hangeengoo itti godhe kanatti isinii mul'isee jira jechuudha. Normaal qofa suuraa keessa wanta check godhuudhaan akka ajaa'ibaatti isin agarsiisa jechuudha. Akkasumatti mallattoon geengoo itti godhatun achi keessatti suuraa yookaan mallattoo namaa argaa jirtan natti fakkaata. Mallattoon namaa kan argaa jirtan kun suuraa yookaan kaameeraa qarrasaa jiraachuu agarsiisa. Mormaa ol qofa qarrasee yookaan iji asmara jalatti mee akkuma maqaan isaa argaa jirtan maqaan isaa asirratti kan jira kan jettaniif maqaan isaa kun was jaleeraa jechuudha. Iddoon itti itti qabeefna check my age jaa ufrii teessa yookaan check godhuu karaa gabaabaadhaan fakkeenyaaf appilikeeshinii kun appilikeeshinii addaati mee iddoo isa irraa gabbuufattan yookaan eessa kan jettaniif osoo gama gabbuufachuutti hin dabarreen dura kun asuma jira iddoon ittiin kaameeraa kaanoo eessa bakka hin jiran yookaan jedhamtu. Kaameeraa jira jechuun nama gaafachiisu kan isinuma ibeetu jechuudha. Iddoo kaameeraa jiru kanarratti iddoo kaameeraa jiru kanatti isinitti qabanatti yeroo cuqastan gama suuraatti isin dabarsa jechuudha. Gama suuraatti yeroo isin dabarsan booda suuraa keessan achi kaatanii yookaan kaatan erga kaataniin booda raayitii isinii fidanii raayitii irratti dhooytanii gama check godhuutti isin dabarsa jechuudha. Mee isa pilaastorii jala deemnee karatti gabbuufatanii isin agarsiisa jechuudha. Pilaastorii jala yeroo akkatti seenne maqaa isaa akka jettanitti barreessitan sirnaan hordofaa. Idduma gubbaarraa kanatti iddoo saarchii namoonni beekanatti fakkaata. Bis kan jiru aappii itti saarchii godhuu barbaadan as gubbaatti saarchii godhaa isiniin jira jechuudha. Kanaaf asumarratti kunoo idduma saarchii kanarratti iddoo saarchii yookaan asirratti saarchii for appis yoo edde geemiillee kan barbaadan gabbifachuu barbaadan jechuusaati. Kanaaf mee saarchii haa godhuun sirnaan hordofaa check waan nama dura itti barreessee jiruuf kun akkanatti naabee jira. Check witaan jechuu deemu check my age yookaan mee kan xiyyaan isin agarsiisu jechuudha. Karaa salphaadhaan xiyyaa yeroon isin agarsiisu hedduu isinii galan fakkaata. Kanaaf mee xiyyaadha yeroon isin agarsiisu akkamii itti isin agarsiisu
gubbaarra jira isiniif gala wanni kuni gubbaarra kan jiru jechuudha check my age jira jechuudha check my age yeroo chira dhoofne meerra cuqaasni alaalu check my age kan yeroo cuqaasni gadda check my age kuno kanatti na baa jechuudha yeroo kana bee check my age kan gubbaarra jiru kana jechuudha fakkeenyaaf isin waan gadi buufataniif install jeesanii bidan install godhatanii gabbuufachuu dandeessan awwaan buufadhee jiru basumaan open godhee seenaa jechuudha open yeroo gootanii isin xinaqatti isin dabarsaa kaameeraa kanuma irree isin jeesira dhootanii ilaaluu dandeessanii hamma baroota dhufu godhatachaa nutti nagatti isin jedhu.